Hello, barnoota nama qabadhee jiru gaaffii irratti kan hundaa'edha. Ati waa'ee fayyaa daa'immanii, guddina daa'immanii, waa'ee nyaata daa'immanii haasoftaa. Ani immoo daa'ima godhachuu hin dandeenye. Mee waa'ee carraa ulfaa'uu akkamiin akka dabaluu hin danda'amu barnoota gabaabaa nu hojjedhu kan jedhu jira. Ergan mucaa godhachuu barbaadee tureera arganiiru mee haa ta'u malee mucaa godhachuu hin dandeenye akkamitti carraa ulfaa'uu dabaluu hin danda'ama kan jedhudha. Mee kanarratti qabxiiwwan gaggabaaboo ta'an isinii kaasa hanga dhumaatti hordofaa. Carraa ulfaa'uu dabaluuf kanneen armaan gadii gochuun barbaachisaadha. Inni jalqabaan haati yookaan shamarri umuriin ishee waggaa 35 gadi ta'uu qaba. Waggaa 35 booda carraan ulfaa'uu parsantaadhaan xiqqaataa deema jechuudha. Sababni isaas baay'inni hanqaaquu isheen oomishtu akkasumas immoo kwaalitii hanqaaquu isheen oomishtu irra deema waan ta'eef carraa daa'ima godhachuu dabaluuf waggaa 35 gadi ta'uu murteessaadha. Inni gara biraan haati manaa fi abbaan manaa wal bira jiraachuun murteessaadha. Fageenya irra jiraachuun carraa kan inni hir'isaa jechuudha. Inni biraan immoo wal quunnamtii saalaa daangaa malee yoo xiqqaate torbanitti si'a 3 fi isaa ol raawwachuu. Qabxiin biraan keessumaa wal quunnamtii saalaa kana torbanitti si'a 3 fi isaa ol raawwachuu hin jennu kana keessumaa sanyiin lamaan yookaan sanyiin kormaa fi hanqaaquun akka wal simatuuf erga marsaan laguurraa dhaabbate guyyaa 2 hanga 3 irraa jalqabee guyyaa 6 wal quunnamtii saalaa gahaa raawwachuu. Erga marsaan laguu dhaabbatee kaasee guyyaa 2-3 booda sanaa booda guyyaa 6 continuously wal quunnamtii saalaa raawwachuu jechuudha. Qabxiin biraan carraaqii kana keessatti maal gochuu qabu lamaan isaanii araada adda addaa irraa bilisa ta'uu of qusachuu garmalee ulfaatina hir'isuu fi akkasumas ulfaatinni qaamaa dabaluu. Garmalee ulfaatina qaamaa hir'isuun carraa ulfaa'uuf daa'ima godhachuun hir'isa akkasumas immoo ulfaatinni hamaan yookaan obesiitiin akkasuma carraa ulfaa'uuf daa'ima godhachuun hir'isa jechuudha. Akkasumas of dhiphisuu irraa of qusachuu. Stress jireenya keessatti stressiin adda addaa yaaddoon adda addaa of dhiphisuun carraa ulfaa'uuf daa'ima godhachuun hir'isa jechuudha. Kanaafuu yeroo kana araada adda addaa irraa of qusachuu galmalee ulfaatina hir'isuuf dabaluu of dhiphisuu irraa of qusachuun murteessaadha jechuudha. Haati manaa fi abbaan manaa lamaan marsaa laguu ishee sirriitti beekuu qabu. Sababni isaas marsaa laguu isa sirrii keessatti hanqaaquun kan isheen qophooftu guyyaa marsaan laguu isa jalqabaa dhiiga argite irraa eegalee wayita lakkaa'amu guyyaa 14ffaadha jechuudha. Guyyaa marsaa laguu argite sanaa eegalee guyyaa jalqabaa jechuudha. Kan hanqaaquun oomishamtu guyyaa 14ffaarradha. Fakkeenyaaf har'a yoo dhiiga yeroo jalqabaaf argite sun immoo guyyaa 3-4 ture yoo bade torban lamaan har'aadha jechuudha kan isheen hanqaaquu oomishtu. Kanaafuu naannoo sana naannoo dubartiin sun hanqaaquu oomishtutti yookaan guyyaa isheen oomishtu naannoo sun overlap gochuu waan qabuuf kana beekuu qabu jechuudha maatiin. Gabaabinaan kanan isinii qabadhee jira. Kana godhanii yoo waggaa muraasa keessatti waggaa 2-3 keessatti daa'ima argachuu hin dandeenye ta'e ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee murteessaadha. Yeroo ammaa kana karaa adda addaa karaa itti daa'ima godhatan karaa mana yaalaa kan kennaman waan jiruuf turtii gaarii.